Waajjirri mirgi namoomaa kan tokkummaa mootummoota har'aa akka ibsa baasetti du'a namoota Gaazaa keessaa akka mirkaneessetti gara 170 kan ta'an dubartootaa fi daa'immanii jedhe. Kunis seera gargaarsa dhala namaa kan addunyaa cabsuudha jechuun balaaleffatee jira. Lakkoofsi tokkummaan mootummootaa baase kunis ji'oota isaan jalqabaa 7 isa waldhabdee Israa'eliif Hamaas kan waggaa tokko dura jalqabame sanarratti walitti bu'iinsi sun jalqabamee baatii isaan jalqabaa 7 keessatti namni 8,119 ajjeefamu kan waajjirri mirga namoomaa tokkummaa mootummootaa gabaase kun. Isaan ga'oonni Faalisxiin walitti bu'iinsa baatii 13 keessatti namoonni 43,000 caalaan dhumaniiru jedhan sanarraa baay'ee gadaanaadha. Garuu tokkummaan mootummootaa umriif saala miidhamtootaa akka addaan baasetti dubartootaa fi daa'imman hedduu ta'uu isaanii kan ibsisuun isaan ga'oonni Faalisxiin dubbatan waliin wal fakkaata. Waan qoratamee bira ga'ame kun seera gargaarsa namoomaa kan addunyaa kan cabsu ta'uu tokkummaan mootummootaa gabaasa isaa fuula 32 qabu kanaan beeksisee jira. Israa'el gabaasa kana ilaalchisee battalumatti waan jette hin qabdu. Erga mallatteeffamee waggaa 2 kan guute waliigalteen Piriitooriyaa ilaalchisee ministeerri haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi Antanii Bilinkan ibsa baasaniin buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'aniiru akkasumas tajaajiloonni bu'uuraas deebifamaniiru jechuun isaanii haala qabatamaa lafa sanarra jiru hubannaa keessa kan galche miti jechuun paartileen siyaasaa 3 kanneen Tigraay keessa socho'an har'a ibsanii jiru kanatti aanee dhiyaata. Waliigaltee tolfame guutummaatti hojiirra oolchuuf dhimmootiin irratti hin hojjetamin akka jiran Bilinkan ibsanii dhukaasi dhaabbachuu isaa hubachiisaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay kaleessa galgala ibsa baaseen haga ammaatti keessumaa Tigraay dhihaa keessatti buqqaatonni akka hin deebi'in ibse deebisuuf immoo wal amantaan jiraatee nageenya argamsiisuuf raayyaa ittisaa kan Itiyoophiyaan ala humnootiin jiran akka waliigaltee tolfame sanaatti ba'uu qabu jedheera. Addi bilisummaa uummata Tigraay ibsa feesbuukii ofii irratti baasee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen Piriitooriyaa hojiirra akka ooluuf yaalii gochaa jiru dinqisiifachuudhaan mariin siyaasaa hatattamaan jalqabamuu akka qabu kunis madda rakkoo jiruu baruudhaan furmaata argachuuf gargaaraa jedheera. Antanii Bilinkan ibsa baasan kanaan mootummaan Itiyoophiyaa sababaa wal waraansaan kan ka'e kanneen manaaf qe'ee ofiirraa godaanan akka iddoo isaaniitti deebisu. Raayyaa ittisa biyyaarraa kanaaf humnooti Tigraay keessa jiran akka baasu akkasumas miidhamtoota giddugaleessa ka godhate mariin ce'umsa haqaa fi amansiisaa ta'e ka biyyoolessaa akka gaggeeffamu gaafatanii jiru. Paartiin Saalsaay Wayyaanee Tigraayiif guddibna xinnat Tigraay akka jedhanitti ibsi Antanii Bilinkan rakkoon buqqaatotaa akka itti fufu taasisaa jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Itoophiyaatti namoonni labsii yeroo muddamaan mana hidhaa keessa jiran 14 manni murtii federaalaa adoolessa 8 cufamuun kan onkoloolessa 11 banameen booda har'a irra deebiin dhaddachatti dhiyaataniiru. Himatamtoonni mana murtiitti dhiyaatan kunneen waggaa jalqabaarra bakka tursiisa Awaash Arbaa jedhamu buufata waraanaa mootummaa duraan turerraa jalqabee akka mana hidhaatti tajaajilamu jechuun gareewwan mirgaaf falman kan qeeqaa turanii fi jiran irraa gara magaalaa Finfinneetti kanneen deebifaman. Hidhamtoota kana keessatti miseensa paarlaamaa fi dhaaba abin kan ta'an obbo Kiristaan Taaddalee fi miseensa mana maree naannoo Amaaraa kan turan obbo Yohaannis Bo'aayaaloo dhukkubsannee yaala ariifachiisaa osoo nu barbaachisu mana yaalaa deemuu akka dhorkaman mana murtiitti har'a himataniitii jiru. Manni murtichaas aanga'oonni mana hidhaa sun mana yaalaa akka deemaniif akka eeyyamaniif ajajeera. Himatamtoonni dhaddacha kanaan dura ture irratti oliyyannoo gaafataniin manni murtii abbaan alangaa himannaa isaa fooyyeffate akka dhiyeessu ajajee ture. Akkasumas manni murtii sarbama mirgaa isaan irratti raawwatameera jedhameef koomishiniin mirga namoomaa qorachuun akka dhiyeessu ajajeetii ture. Manni murtii federaalaa dhaddacha har'aatiinis beellama 30 bara 2024 dhufutti qabateen murtoo mana murtii waliigalaa fi qorannaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa irraa argamu ni dhagaas jedheera. Oduu biraatiin immoo ajajaa riphee lolaa waaltaa Afrikaa keessa waggoota kurnaniin dura yakkoota raawwateef shakkamuun manni murtii idil addunyaa kan dhaddacha yakkaa ajaja hidhaa itti baasee ture har'a ajajicha irraa kaaseeraa jedhe. Jaallanneen dabalataan nutti himti.
himannaan yakka waraanaa fi yakka dhala namaa irratti raawwatame dabalatee ajjeechaa namoota dhabamsiisuu humnaan gudeeddii fi ari'achuu waggoota 10 ol dura himatamee ture. Riippaabilikiin Afrikaa Waaltaa bara 2013 irraa eegalee hookkaraan kan muddamte yoo ta'u yeroo finciltoonni Selekaa pireezidaantii yeroo sanaa Francois Bozizé aangoorraa buusuuf dirqisiisan milishoonni farra balakaa ofirraa ittisuudhaan namoota nagaa irratti xiyyeeffachuun jiraattota musliimaa magaalaa guddoo Baangwii irra caalaa isaanii sodaadhaan akka baqatan taasisaniiru. Ajajni jalqaba bara 2018 Chaappaan deeggaramee ba'e akka jedhutti Edmund Bayna garee loltoota 100 hanga 400 ta'an qabu kan farra balakaa baay'inaan kiristaanota ta'anii fi bara 2013 hanga 2014 garee finciltoota Selekaa baay'inaan musliimota ta'an waliin wal waraanan sana ajajaa ture jedha. Abbootiin murtii kan mana murtii addunyaa yakka qoratu murtii barreeffamaa kamisa kaleessaa kennaniin akka jedhanitti aangoonni riippaabilikii Afrikaa Waaltaa dhimmi kun fudhatama qabaachuusaa erga mormanii booda ajaja hidhaa duraan murteessan kaasaniiru. Karoorri Doonaald Tiraamp waadaa ijoo yennaa duula filannoo seenan irratti fuulleffachuudha. Kunis nageenya daangaa diinagdee cimsuudhaan Ameerikaaf dursa kennu waadaan isaanii cimaadha. Attamiin akka hojiirra oolchan ilaalchisee ibsi kenname garuu xiqqoodha. Gabaasa Tiinaa Tiriinii Tujubeetu haalattaanuun dhiyeessiti. Dhimma siyaasaa amanuun hin danda'amnetti milkaa'uu akka dandeenye amma ifa galaadha. Waan ta'e ilaalaa. Kun ajaa'iba miti. Doonaald Tiraamp ammas pireezidantii Yuunaayitid Isteetsi akka ta'an halkan filannoo sana akkuma ibsameen haasaa injifannoo dhageessisaniin waggoota arfan darbaniif ajandaa isaanii irra deebi'anii dubbatan. Nageenyi daangaa ammallee hojii dursa kennaniif ta'ee jira. Tiraamp sagantaa yakkamtoota biyyaa ari'uu seenaa Ameerikaa keessatti isa guddaa ta'e akka eegalan ibsuudhaan godaantota lammii Ameerikaa yookaan humnootii seera kabachiisan ajjeesan kamiyyuu du'aan akka adabamu gaafataniiru. Haasaan cimaan kun halkan filannoo sanaa hagas ilaalchitti hin kennamne. We're going to have to seal up those borders and we're going to have to let people come into our country. We want people to come back in. Daangaalee sana cufuu qabna. Namoonni gara biyya isaaniitti akka deebi'an gochuu qabna. Namoonni akka deebi'anii dhufan ni barbaanna. Akka isaan deebi'an gochuus qabna. Garuu seeraan dhufuu qabu. Karaa seeraa dhufuu qabu. Kan haaraa filataman ittaanaa pireezidaant J.D. Vance ajandaa ijoo kabiroo tuqan. And after the greatest political comeback in American history, we're going to lead the greatest economic comeback. Eega seenaa Ameerikaa keessatti milkaa'ina guddaan aangootti deebine. Seenaa Ameerikaa keessatti fooyya'ina dinagdee isa guddaa hoogganuuf deemna. We're going to be paying down debt. We're going to be reducing taxes. Liqaa baasuuf deemna. Dilaala xiqqeessuuf deemna. Bulchiinsi haaraan kun hanqina duraanuu guddachaa jiru irratti osoo hin dabalamin akkamitti galma dinagdeesaa akka galmaan ga'u ifaa miti. Garuu haasaan Tiraamp akka mul'isutti namni gargaaruu danda'u ogeessa teeknooloojii ka ta'e Elon Musk qisaasama maallaqaaf hanqisuuf koomishina ga'umsa mootummaa akka hoogganu eeraniiru. Musk dhiyeenya rookeettii hawaa furguggisuu isaallee tuqaniiru. And it was a beautiful thing to see, and I called Elon. I said, Elon. Waan gaarii ture. Anis Eleen ifan bilbile. Eleen si tureen jedhe. Innis eeyyaanaan jedhe. Kana kan hojjechuu danda'u ka biraan jiraa? Raashaan hojjechuu dandeessi? Lakki. Chaayinaan hojjechuu dandeessi? Lakki. Siin ala Yuunaayitid Isteetsi hojjechuu dandeessi? Lakki. Eenyuu sana hojjechuu hin danda'u. Eleen kanan si jaalladhu kanaaf hin jedheen. Hayyoonni akka jedhanitti Tiraamp maaskiin faarsuun isaanii waltajjii addunyaa irratti cimina agarsiisuuf jecha. Steefanii Alice Beeker City University of London irraa akkas jedhu. Yaadichi asirratti biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Dhugaadha. Biyyi kana gochuu danda'u nu qofa. Kanaaf Tiraamp dandeettii maask kana akka abbaa qabeenyaa teeknooloojii qofaatti odoo hin ta'in akka nama mul'ata qabuutti yaada inni gara fuulduraatti tarkaanfachiisu akka nama dhuunfaatti odoo hin ta'in akka sabaatti qarqaaru barbaadu jedhee yaada. Tiraamp haasaa isaanii keessatti
innaa hojii jalqaban qajeelfamni isaanii maal akka ta'e deeggartoota isaaniif ibsaniiru. I will govern by a simple motto. Qajeelfama salphaan hoogganaa. Waadaan seenameera. Waadaan eegameera. Waadaa keenya ni eegna. Waadaa sana keessaa tokko kan isaan bara milkaa'ina Ameerikaa isa guddicha jedhani. Sudaan kan wal waraansaan miidhamtee fi baay'ina kan qabdu magaalaa Omdurmaan keessatti bakki nyaati tolaan kennamu kan gargaarsa hawaasa addunyaa biraa argamu xiqqaan warra rakkatan nyaachisaa jiru. Kutaan Sudaan tokko hongee waggoota 7 keessatti addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kun yeroo mudatutti United States fi kanneen biroo danqaa malee gargaarsa akka argatan gochuuf jecha gareewwan wal waraananiif waamicha dhiyeessaniiru. Gabaasa Henry Wilkins jaallanneetu akkattaan nutti dhiyeessa. Walwaraansi kun magaalaa Sudaan baay'ina uummataan guutamte Omdurmaan keessatti yeroo jalqabu Ahid Mahmud Ali baqachuu dide buqqa'insa yeroo dheeraatiin rakkachuu mana ofii keessatti du'uu akka filatu dubbateera. Miseensota hawaasa biroo waliin qabeenya isaanii walitti qabuudhaan warra magaalattii keessatti hafaniif nyaata bilcheessanii raabsuu jalqaban. Qabeenya baay'ee muraasa waan qabnuuf garee WhatsAppii fi fuula Facebookii banne. Kana malees TikTokii qabna. Kanas waan hojjennu irratti hubannoo jiru babal'isuudhaaf yaaluun jalqabne. Sana booda lammiiwwan Sudaan biyya alaa keessa jiranirraa deeggarsa argachuu jalqabne. Erga wal waraansi Sudaan keessaa eebila bara 2023 jalqabee as dinagdee magaalattii haala kufaatii keessa jiruun jedha Aliin. Lafti yeroo fi nyaata tolaa irraa kennaa jiran kun guyyaatti hanga maatii 200 nyaachisa. Galanni arjoomtota namoota dhuunfaatiif jedha. Lafti nyaata tolaa irraa dhiyeessan magaalattii guutuu keessa ka jiru ta'us garuu gareewwan gargaarsa idil addunyaarraa deeggarsa arganne. Baatii keessa jirru onkololeessa keessa dhaabbata misooma sadarkaa addunyaa kan United States yookiin USAID dabalatee arjoomtota gargaarsa namoomaa gurguddoo kan addunyaa 11 irraa ibsi ba'e akka jedhutti waldhabdee kana keessatti kan hirmaatan gamlameen gareewwan gargaarsaa magaalota akka Omdurmaan akka hin seenne gufachiisaa jiru. Hundee beela kanaa kan ta'e tattaaffii gargaarsa namoomaa biyya keessaa fi idil addunyaa tooftaan danquudhas jedhe. Kutaan Sudaan tokko waggootii 7 keessatti beela addunyaa irratti isa jalqabaa ta'e kan ishee mudate yoo ta'u kutaaleen biyyattii gurguddoon beela keessatti kufuurraa tarkaanfii tokkitti fagaatanii jiru. Ministiriin maallaqaa ka Sudaan Gibiir Ibrahim gaaffiif deebii taasisaniin gareewwan gargaarsaa namoota akka dhaqqaban gochuuf waan isaan barbaachisu hundi kennameeraafi jedhan. Yes, of course they have the access. Eeyyeen beekamaadha. Dhaqqabuu yookaan seenuu danda'u. Isaaniin haasofsiisuu dandeessa. Namni tokkoyyuu sochii isaanii kan gufachiise hin jiru. Sagaleen Ameerikaa gara dhaabbata Refugee International kan buqqaatotaa fi falmu akkasumas gareewwan gargaarsaa idil addunyaa adda addaa waliin michuu ta'e dubbisee jira. Daani'eel Sullivan dhaabbaticha keessatti daayirektara kutaa Afrikaa, Eeshiyaa fi giddugaleessa bahaati akkas jedhu. To claim that international NGOs and UN agencies have all the access they need is blatantly false. Dhaabileen kan mootummaan ta'in kan idil addunyaa fi dhaabileen tokkummaa mootummootaa qaqqabummaa isaan barbaachisu hunda qabu jechuun soba ifa galaadha. Gareewwan michuu keenyaa hedduun kanneen achi hojjetaa jiran dubbisneerra. Gargaarsa kallattiin ifatti guruu yookaan viizaa suutaan kennuu fi gufuulee biirokraasii birooti jedhan. Walumaa galatti namoonni bakka sanaa hojjetan qaqqabummaa barbaadan argataa akka hin jirre dubbatu. Waldhabdee Sudaan keessatti gama mormituu ka ta'e humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF gaaffii yaada isaa akka kennuuf dhiyaateef deebiin laanne. Ogeeyyiin tokkummaa mootummootaa akka jedhanitti gareewwan gargaarsaa kanneen maallaqa hin arjoomne dhaqqabummaa dhabuu isaaniin kan ka'e waaltaaleen yeroof nyaata tolaa kennan kan akka Alii Sudaan keessatti gargaarsa nyaataa geessuudhaaf karaa dursaa ta'anii jiru. Aliin garuu gareewwan gargaarsaa gargaaruu akka qaban dubbata.
أتمنى وأسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه تصل رسالتنا لمنظمات waaqayyoon hundumaa danda'u gareewwan gargaarsaa idil addunyaa bira akka geenyu akka nu gargaaru nan kadhadha. Dhaabilee akkanaa bira ga'uun baay'ee barbaachisaadha. Aliin namoota balbala isaa ga'aniif guyyaatti nyaata al tokko qofa dhiyeessuu akka danda'u dubbata. Qophii keenyatti aanuun immoo dhimma filannoo United States kan ilaaleen isin biraan geenya. Pirezidaant Doonaald Tiraamp irra deebiin filatamuun hooggantoota biyyoota michoota Ameerikaa kan Awurooppaa fi Eeshiyaa tokko tokko keessatti ijoo dubbii ta'eera. Biyyoota Awurooppaa keessatti immoo namoonni filatamuun Tiraamp gama diinagdee fi nageenyaan maal fidee dhufa jechuun wal falmaa jiru. Yommuu Doonaald Tiraamp kanaan dura aangoo pirezidaantummaa irra tureen inni alanaa yommuu ilaalamu ajandaawwan Tiraamp maal ta'uu malu jechuun kolleejjii Collins Texasitti Profeesar diinagdee kan ta'an Profeesar Mohaammed Xaahiroo dubbisneerra akka taanutti dhiyaata. Ba'iin filannoo United States erga ba'een booda Kamala Harris ittaantuun pirezidaantii United States fi pirezidaantiin United States amma White House keessa jiran Joe Biden kaleessa haasaa dhageessaniiru. Lamaan isaaniiyyuu aangoo karaa nagaa dabarsanii kennuu irratti dubbataniiru. Haasaawwan lamaan isaanii kana bara 2020 ture walii yeroo wal madaalchistanii maal nutti argisiisa? Well, bara 2020 akkuma namuu beeku gaafa Biden mo'atee pirezidantii ta'ee Trump mohamuu isaan fudhanne bilbilees baga gammaddeen jenneeni Bideniin anatu moo'ee na jalaa hatanii jedhee waan ta'e cuftuu hin beekna barasan amma ammoo adda Biden akkuma beeknu ka pirezidantiidha garuu namni dorgommii kanarratti mo'ame itti aantuu isaati. Garuu akkuma duraan ahadii seenee Tiraamp bilbilee baga gammadde jedheeni haasawaas godhee aadaa Ameerikaa isa duraaniititti deebisee jira biyya sadarkaa saniin. Amma kan ifa hin baane garuu akka ilaalamaa jirutti Riippaabilikaanonni mana maree lamaan irrattiyyuu caalaa argachuutu gabaafamaa jira. Sagalee caalaa argachuu isaanii yeroon pirezidaantummaa kan Doonaald Tiraamp isa dura ture irraa wanti adda isa taasisu maaltu jira jennee eeguu dandeenya. Keessumaa wantoota Doonaald Tiraamp dubbachaa turee fi duula filannoo irratti seerota kana booda baasuu danda'u irratti. Amma seeretni akka harka Riippaabilikaanaa seene beekamee jira. Manni gadaanu ammootu manni maree bakka bu'oota uummataa haga ammaan beekamne malee garuu tilmaamaan sunis harka warra Riippaabilikaanaa seena jedhamee eegama. Gaafas Tiraamp waan barbaadu waan hedduu godhuu salphaa ta'aa fi bakka tokko nama yoo shuumtu senetii Ameerikaatiin ayyama argachuu qaba, konfarmi ta'uu qaba jecha senetiin. Fakkeenyaaf warra isa wajji kaabinee isaafaa abbaa waraanaa Defense Secretary-tu jira, hedduutu jira bakkitii ayyama senetii barbaadu. Amma salphinaan nama fedhe achi kaa'uu danda'a. Gaafa mootummaan Ameerikaa akkana hin ta'ini gaafa baalansiin jiru nama gartee yaada fiinxallaa qabu achi keessa dabarsuun hedduu rakkisaadha. So nama konfirmeeshinii senatii kana keessa dabru bakka sanitti naamneet gootee sanatti dhiyeessita. Amma nama ati barbaadde fiduu dandeetta hin dabra. Garasiin akka tokko gaarii akka tokko ammoo hamaadha. Senatiin harka jaraa seenuun implikeeshiniin isaa guddaadha. Mannis harka jaraa seena jedhamee eeggama. Gaafa san ta'e Tiraampiin dhossine kaa gaafa duula na filadhaa kana godhaa warra gartee seera malee seeraan alatti Ameerikaa jiran mass deportation qabnee biyya jaraatitti darbinaa jedhee ifatti dubbate dhossaa tokko malee waan akkasiif amma godhuu hin danda'a jecha namni isaa dura dhaabachuu danda'u hin jiru. Yoo itti qaalii ta'ee maallaqa wanni akkanaa kunis amma tilmaamaan nama tokko qabanii mana hidhaa seensisanii achi booda prooses godhanii biyya galchuuf gara $11,000 fudhatan namni tokko. So wanni akkasiifa yoo xiqqoo waan inni jedhu kana isa hanqise malee wanni biroo gara seeraatiif gara politikaatiin wanni isa dura dhaabbatu waan jiru natti hin fakkaatu. Gamtaa Awurooppaa fi
neetoo waliin kan wal qabateen imaammata alaa akkamii hordofuu danda'a jechuutti dandeenya. Jaraafoo maaliif yaaddoo ta'e? Tiraampiin beektaasiin dura waan pirezidantii ta'ee argineef waan inni dalaguu malu tilmaamuun hedduu nama rakkisu. Inni ejjannoon isaa taafiidha. Warri Awurooppaa kun ammootu pirezidantii akkasii hin barbaadu. Pirezidantii akka dimokiraataa kana barbaada. Dimokiraanni kun waan hedduu gadi jabeessitee waan hin laalleef horiillee neetoo kana dhugama amma daataan hin mul'isa. Neetoo kanas Ameerikamatu horii isaallee bajeta isaa hedduu Ameerikatu baasa. Sila GDP kee irraa beektaa dhibbeentaa 3 yoo xiqqaate baasuu qabda. Warri Awurooppaa akkasittiin baasu Ameerikatu waan kana mara godha. Tiraamp waan akkana kana waan itti jajjabaatuuf hin sodaatan. Kun ammootu warra abbaa irree kana hin jaalata. Amma fakkeenyaaf Yuukireenii fi Raashaa jidduu waraanni jiru kun Ameerikaan warra Yuukireenii gargaarsa guddaa guuti. Tiraamp amma dhufee wanni sun maal ta'uu malaa ka jedhu sodaa guddaa jira. Akka duraan dubbate yoo ta'e waa lama dubbate wanni lamaan sun waldhaa tokkoffaa. Ani pirezidantii ta'ee yoosuu waraana kana dhaabaa jedhee dubbatee akkana dhaabaa akkas godhaa jedhee keessa isaa hin himne akkamii akka dhaabu gartee namaa hin galle. Kun ammootu gaafa pirezidantiin Yuukireenas dhufe gaafa irra boodaa kana isallee dubbisee ergaa gartee mixed signal jedhan ergaa gartee wal makaa ergee jira. Garuu asiin dura nuti gartee Yuukireenii horii kennuu kana hin dhaabnaa jedhee dubbatee jira. So amma pirezidantii ta'ee akka gaafa duula na filadhaa kana ta'amoo reyaalitiin dhugaan lafa jirtu ammootu adda maal godha ka jedhu shakkii fi sodaan hin jiran. Profeesar Mohaammed Xaahiroo ibsa naa kennitaniif guddaa godheen sin galateeffadha. Isinis afeeruu keessaniif galatooma.